Tole commander, siifis guyyaa gaarii. Wayyoo cufeeraadha. Warraaji. Hojii ajaa'ibaa. Yeroo akkas jettu waan hojii keetiif amanamte hin fakkaattu abbaa garaa wayii. Amma teessee ni ilaaltu maaliif nyaata nyaattu? Nyaadhu ati nyaadhu ati naa qofime nyaadhu ati. Bishaan dhugdu bishaan dhugi. Nyaadhu. Dhugi nyaadhu. Ana. Afachu. Taatee kana hunda keessa akkamitti akka hin galeen isinitti hima. Ila maal seete? Maallaqa xiqqootti naa guutiiti. Anis isanii of hirkaa qabutti dabale. Dukkaana dhiphoo kana keessaa bahee dukkaana bal'aa banadhee bishaan dabalatee meeshaawwan adda addaatti dabaleen hojjechuudhaaf yaadaa jira. Kanaaf yoo itti naaf guuttee otoo hin taane yoo naaf liqeessite jedhama. Jecha koo sirreessuu dhiisiti naaf liqeessita moo naaf hin liqeessitu amma? Siif hin liqeessa kottu hin deemnaati. Maal taatee si dhukkubaa maaliif bishaan natti naqxati? Maalan godhare waan duutu natti fakkaate bara. Dhiisii boo waan handuu sitti fakkaatee otoo hin taane maallaqa akkan si liqeessu barbaaddeeti. Waa'ee liqii maalii haasoftaati? Hiriyummaa keenyaaf jedheetani bara. Maallaqni nama kana si barbaachisa taanaan bishaan obaasuun kan si barbaachisa nama hundumaaf liqeessaa kan oolu wajjin maaliif wal si barsiisu? Namni akkasitti nama liqeessu jira? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa filannoo liqii dijitaalawaa addatee dargaggootaaf qopheessuudhaan amma ammaatti herregoota miiliyoona 2.9 ol ta'aniif qarshii biiliyoona 58 ol ta'u liqii bifa wabiitiin hin daangeffamne hin kenneera. Atis filannoo liqii michuu dijitaalawaa fayyadamuudhaan eeyyama daldalaa kee qofaa agarsiisuudhaan bilbila kee qofaan hanga 300tti liqeeffattee daldala kee babal'ifachuu dandeessa. Dhugaamoo? Dhugaan sin jedha baay'ee galatoom. Ammuma eeyyama daldala koo fudhadheen dhaqeen liqii koo fudhadha. Kun immoo dhamaatii kootiif. Michuu wabii. Sitti menture bara. Isaanaaf dhisi jedhee sitti menture. Naaf hin galleen raajii akkamiiti garuu? Maal jettee isaan amansiifte? Nama salphaana goote miti. Ana jirraadhamu. Aboof hin jajin. Maal jettee akka isaan amansiifte qofa natti himi. Mala salphaan fayyadame. Lamaan isaaniyyuu akkan tamboo dhiisuuf natti iyyaa turan. Kanaaf isaan fayyadame. Akkamitti? Hiriidhaan tamboo akka hin aarsinee fi isheenis mana barnootaatiin alatti akka gumii waliin argine. Akkasuma immoo gammeenis mooraa mana barnootaatiin alatti biiftuu waliin akka waliin argine waadaa isaan galchisiise. Mala ajaa'ibaati. Maarree. Egaa lamaan isaaniitu akkan tamboo dhiisuuf baay'ee natti iyyaa turan. Baay'eesuma dhiphataa turan. Amma immoo araan isaa baay'ee natti cimeenas. Kanaafuu salphaatti walii galle. Ani kan jedhu mala isa kana garuu osoo maal gootu yaadde? Osoo qamaatu yaadde miti? Egaa amma waan tokko qofatu naaf. Maaliin? Kanaafuu isheen gumii dhiisteen immoo biiftuu yoo dhiise miirri isaan gidduutti uumamee jira jechuudha. Yeroo kana wal morkii yeroo gabaabaadhaaf isaan gidduu ture caalaa jaalala isaanii yeroo dheeraa ture kan yeroodhaaf immoo ukkaanfamee turetu caalee mul'ata. Kanaafuu isaan lamaan walitti dhiyaachuu qofadha jechuudha. Eeyyee akkasi. Kanaaf immoo eenyu keenya caala si wayya. Taphas maal sumtee yeroo isaan waliin dabarsan uumuu qabda. Inni rakkoo hin qabu. Garuu isaan lamaan qofa yoo waame jaalala isaaniitti akka deebi'aniif yaadee waan kana godhe itti fakkaachuu danda'a. Kanaaf namoota dabalataa yoo itti daballe gaarii natti fakkaata. Kanaafuu isaan qofaatti waamuun nun baasu. Yoomi kun immoo rakkoo maal qaba? Nama lamaa sadiitti dabalti beellamuudha. Yeroo sana immoo hiriyummaa keenya cimsuudhaaf waan gootu waan beekamuuf namni hunduu sii dhufa. Kun yaada gaarii. Maal gochuuf?
Maaloo kanan godhu sitti fakkaata? Osoon tamboo xuuxuu yoo na argitan akka isin mana barumsaan alatti wal argitaniitti amana jettee akkatti himte amanatti himteen turre? Maarree isaan biratti na harsu kwa. Si dhukkuba moo? Tole, maaliif na barbaadde? Qormaan dhiyaatee jira bara. Si qo'achiisuuf ikam. Maal taate? Silas galata kee jedhama. Waaqayyoof maaltu dadhabama? Haala sana hundumaa keessa dabarsitee har'a na qo'achiisuuf geesse? Sitti nafne qoostee tagaa. Kan si ajaa'ibu dhukkubsadhee miti, dhibamee utuun haasa'uu dadhabee mitiiti. Utuman dhukkuba akka siidaatti na gogsee na dhaabu qabaadheeyyuu siif ta'uun dadhabu. Miti? Gamme, ji'oogiraafiin siif galee? Inni boqonnaa 7dha. Amma kan qo'annu boqonnaa 8dha. Sirriitti hordofii malee. Ji'oogiraafii xumurreerra. Barruulee jijjiirri. Amma istirii qo'anna. Akkas jechuudha miti? Itoo akka siidaatti gogdee haftee iyyuu akka kanatti na qo'achiistaa jechuudha. Waan naaf hin galleef jedheen. Tarii akkasitti na qo'achiista ta'e jedheen. Utuun akkas ta'e iyyuu si qo'achiisuu dadhabu. Barnoota eessatti beektati? Ana dhiisiitii daa'imnara dhalatte iyyuu si qo'achiisu. Haa ta'u ka, ati maal na goote? Yoomiif gumiidha kanatti taphate. Maal jechuudha? Isaan akka kan si qo'achiisee tarree namaa si dhaabe. Kunoo ooleetuun buliin mataarraa nu sirbuu jalqabde. Baga, kan na qo'achiise yoomiidhaaf gumii qofa miti. Ahaa, milkiinis si qo'achiiseera. Namni biraanis jira. Dhiira qofatu na qo'achiisa moo? Dhugaa moo? Jiituunis si qo'achiisteetti moo? Isheen naachuraalidha miti? Hundaafuu common subject si qo'achiisuu dandeessi. Hireedha. Hireenis na qo'achiisteetti. Eenyuun caalaayyuu isheetu na qo'achiisa. Gaariidha. Kanan jedhu ganna. Natti himee isin gidduutti maaltu uumame? Ikoonomiksii moo siivikii na qo'achiisuuf turte? Sabjektii hundumtuun introdakshinii qaba. Kanaafuu qo'annaa keenya isin barbaada. Kanaafuu qo'annaan keenya har'aa siif hiree gidduutti maal takka uumame ta'a jechuudha. Dhiifama naaf godhiti. Ani soba waan jedhamu jaaladha. Kanaaf Kanaaf gammee fi hireen jirraan tamboo xuuxuu dhiiseeraa jedhanii yoo na gaafatan hin dhiifne jedheen ittiin. dhiisi kaati immoo Dhugaa kooti bara. akkasii egaa ammaatiin adoorsiste jechuudha. Si sodaachisuuf miti. Ani nan soba yoon jedhallee keessi koo tolee naaf hin jedhu. Narratti beekama. Itti muudhaka. Garuu gaafatimtu waan tokko yaadi. Ani tamboo dhiisuu diduu koo itti muudhaaf jettee jaalalli isaanii akka bakka duraatti hin deebine gochuu dhiisuu kee hin dagatiin. Aboo nan qoose. Akkasii wayya. Garuu bar qosaan qosaadha. Isaan bar diil kan siin jedhaniif tamboo arsuu gutumaa gututti akka ati dhiftuuf jedhaniiti. Maaliif siif hin galu? Jechuun isaan siif jedhanii waadaa kana siif galuun isaanii maaliif siif hin galu? Ilaamee yoomi. Namni nama biraatiif kan yaadu ofii isaatti haasa'eeti. Namoonni si of caalan jaaladha siin jedhan namoota of jaalatuu fi asumii wayiiti. Tasuma namni ofii isaa caala nama jaalatu hin jiru. Kana yaada kaasne waliin maaltu walitti fida? Ilaa yoomi. Ani eenyuyyuu caala of hin jaaladha. Ofii koof jedhee dhiisuu nan barbaada. Garuu kana gochuu hin dandeenya. Eeyyeen hin dandeenya. Garuu kana hundi keessanuu na hubachuu hin dandeenya. Akkuma hundi keessan dhiisi naan jettan kan osoo hin dhiisee. Ani nan wallaalee moo of hin jibbe? Maal akkan siin jedhu hin beeku. Maal naan jetta? Umurii koo hangammaatti namoota wal lolchiisuudhaan dabarseera. Har'a garuu namoota kaleessa wal lolchiisaa ture wal dhabdee isaaniitiif isaan araarsa yoon jedhe naaf hin ta'u. Maaltu beeka? Nama sana caalaa araarsituun bira argamuu dhiisuu danda'a. Gamme carraa koo maalan beeka. Isin araarsuu irratti immoo caalaatti wal isin lolchiisuu ni danda'a. Ituu situ walitti nu buuse ta'eeti nu araarsuu dandeessa turte. Amma garuu kan walitti nu buuse miti. Kanaafuu hin dandeessu. Haasaa kee kanarraa maal akka nu badhe beektaa? Maal hubatte? Araaramuu akkati barbaaddu. Garaan koo tokko akkas naan jedha. Tokko
Waan galma geenyeef akkasuma waan dhamaa jiru natti fakkaata. Namoonni baay'ee waa'ee jaalala keessanii waan baay'ee jechuu danda'u. Garuu hammam akka hiree jaallatu na caala namni beeku hin jiru. Ayi bara. Yeroo sana siif ishee wal lolchiisee siin kan koo godhachuudhaaf dhagaan hin galagalchin hin qabu. Sana hundumaa keessatti garuu wanti tokko na ajaa'iba ture. Maalidha naan jettu? Jaalalaaf amanamummaati isheedhaaf qabdu. Gatii maalii qaba? Har'a wanti hundumtuu badeera. Isa jala sararree kana jechuu hin dandeenyu. Bari'uuf yeroo jedhu dukkanni namaati isa jedhan dhageessee hin beektu? Eessa dhaqxa? Hin deemna kaa. Qo'annaa? Aboon miira qo'annaa irra hin jiru. Kanumaa siyaasofsiisuu kan si barbaade. Adeemu. Tole. Kana booda akkasitti wal argina jechuudha? Eeyyee. Bibirrachaa akka hattuutti namni nu argee nu nagarree jechaa akkasitti wal argina jira. Silas wal arguu akka hin qabne nan beeka. Kanas irra deddeebi'ee sitti miira. Amma immoo kan caalu waadaa galeera. Waadaa jirraa moo? Maali? Waadaan jirraa waadaa miti moo? Beekaanis wal arguu keenya akka inni hin barbaanne nan beeka. Jirraanis obboleessa keeti. Kana moo ameen jedhee fudhadheera. Garuu moo yaada jirraadhaan deemuun kee baay'ee na ajaa'ibeera. Yaadi beekaas kan jirraan adda miti. Sababni lamaan isaanii iyyuu tokkodha. Maaliif akka ta'e beekta? Sababni isaanii tokko ta'us isaan garuu siif tokko akka hin taane sirriitti hin beeku. Kan beekaallee amma kanatti iyyuu natti hin dhaga'amu. Akkamitti? Ilaalcha isaaf qabdu sirriitti hin beeku. Akkamitti akka inni si guddises duraan natti himteetta. Yeroo ati jecha isaa kabajju miiran siif qabu baay'ee dabala malee tasumaayyuu hin hir'atu. Obboleessi kee dhiisi kan inni siin jedhe ani immoo eenyu waan an ta'eef hin godhi siin jedhe. Ergan si jaalladheeti ammati beekaa kabajju ani immoo baay'ee isa kabajuu hin qaba. Siin si jaalladhee isa mormuun hin danda'u. Of kabaji kan naan jettu ati kabaja eessatti beekta? Otoo kabaja beekteeti ija jabaattee beekaadhaan si mufachiisan jettu turte. Ahaa, edaa isa tokkostiin si urgufaa jira kaa. Sin obboloonni kun maaliif jireenya koo keessaan baatan? Wantoonni tokko tokko na ajaa'ibu. Akkam? Namoonni tokko tokko yeroo dheeraadhaaf si beekanii daangaa darbanii argita. Tokko tokko immoo wal beekumsa xiqqoo keessatti wantoota ittiin si morkanne sirriitti bareechanii beeku. Hiree, wal beekuun dhimma yeroo osoo hin taane bilchina qabaachuudha. Naaf galeera bara. Jecha madhagaan yeroo bishaan keessa galuu daakuu hin danda'u jedhu nageenya. Akkasii? Eenyudha garuu yeroo dheeraaf si beekee kan daangaa sitti darbe? Isa dhisiisin fayyadu. Hundaafuu obboleessa koo waan kabajjeef galatuma. Homaa miti galata keessa fudhadheera. Garuu immoo kan jirraan nan amansiisne. Jirraan baay'ee nama gaariidha. Gara laafummaa irra darbee miidhamni hiriyoota isaa isa raffisee sammushuu bara. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu aaraanni yeroo baay'ee namoota akkasii irratti aangoo godhata. Gaarummaadhaaf araadaan miidhamuunsaa gaaffiinsi gaafadhe olii walitti nufu garuu. Gumiyaa yoo dhiisteen istaanboo konan isa maal kan jedhan sun yaada madaalan kaasne sanaaf. Maaliif akka inni akkas jedhe sirriitti beekta? Nana mana yoona kana gammeedhaan isa akkas jedhee irra ta'a. Mana isaatti haxxeetee namoota nuun olirraa nu fageessan nurraa fageessuu yaadeeti ta'a. Garuu haxxummaadhaan akka inni kana godhe osoo beektuu tole jetteen? Tamboo aarsuu dhiisa ta'an ammaan rakkoo qaba. Maalidha? Sitti gamnoomee siin akka gowwaatti si ilaalee kana godhe jechuudha. Na goyyomsii fayyuu danda'a taana maal qaba yeroo kuma tokkoyyuu na goyyomsi. Dhugaadha jedhee si amanuun koo. Hundaafuu ammatti humni kee qo'achiisuudhaaf hin geenye. Ati immoo waan jettu namtu. Amma sirra itu jiraan na qo'achiisee naaf galalatti fakkaata. Sana booda firii qormaata keessanii yaadudha. Namni tokko 0, namni tokko immoo negatiivii keessa galtu jechuudha. Ani wanti si dhibbise natti himta jedheen si barbaadee ture. Yeroo tokko tokko wantoota nama dhibbisa yeroo namatti himan namaaf salphata. Nama natti madhu yoo mannabe. Yeroo gadditu kan rakkoo kee furuu malee kan si gorsu baay'ee dabar.
Maal yaagatti? Dammaqaa malee. Umurii waggaa 100 hin jiraatamneef jettanii akkasitti dhiphattu moo? Maal argatte immoo? Kan akka istiin fuulli kee hundumtuu ilkaan qofisite. Kan akka istiin si gammachiisu. Ani maa akkuma ana beektu durii yeroo hundumaa gammadaadha. Jiru malee namoonni tokko tun dammaqin cal jedhanii kan deemu. Eegalee immoo kun. Anumtiyyuu maalan ta'e waan tiraajeedii ta'e of keessatti qabatee hin dammaqa jedhee yaaduu qabu. Lakkii dhiisi Saamsoon. Madaa namaa irratti kuuban barbaade. Ani dhugaa kooti bara. Amma fakkeenyaaf yoo naan irratti ilaalte jechuudha. Giituu wajjin yeroo jaalalaa bareeda akkami dabarsanii dhufne sitti fakkaata. Isheen laphee korra ciistu ani immoo rifeensa ishee qaqqabaa. Adaraa waaqa malu callisi. Ija ishee keessa ilaalaa sin jaalladha yeroo ittiin jedhu. Isheenis ija koo keessa ilaalaa kan koon caalu yeroo isheen naan jedhu. Kan kootu caalatu waliin jennu. Hidhii ishee goraa bilchaate fakkaatu sanarra yeroo nun gadhu. An kanan jedhume sababa keetti biyyaa ba'u. Biyya maaliif gadhiiste? Dursiiti cimsiti hiree qabadhu. Gammee. Kanaaf jettee naariin. Kun nama sitti fakkaate moo? Kan si ajaa'ibu an dhukkubsadheetu hin ciisu na jajjabeessuu irra natti qoosaa ture bara. Ani maaltu na aarsa? Kanaaf hin aaramu? Namaan bararoo jedha. Bararoon isa caale immoo jira? Maal irratti naabi? Eeyyee yaadadha. Tu wal dhungachaa jirru. Amma malleen qo'attooti. Hireen na qo'achiisti jedhee. Moosuma qofaadha kan isheen qo'achiistu. Dubbii dhiistee maal ta'a yoo qo'atte? Qocolloon bara qormaatarraan dhufu. Ani kanan jedhu bro. Ishee si qo'achiisa moo situ ishee qo'achiisa? Maal si galche? Dhugumaan bara. Naaf galuu dideeti jechuun siif barumsi galuu dide moo isheetu deeggarsa barataa cimaa barbaade? Kanumatu waan haa galuu dideeti. Hundaafuu maal na galche? Qormaanni gatii kee gaafa sii kennee gadi teessa ofii keeyyuu. Ani kanan jedhu ati garuu tasuma abdiin kutattu? Maal irratti abdii kutadhu? Isheen barkaan kee miti maaliif siif hin galuu gumi? Otoo maal godhuu na argiteeti. Yeroo si waa gootanis arguun qaban ture? Ilaa manan dubbisaa nan jeeqiin. Ofii hojii hiiktee anaanis hojii nan hiiksisi. Dubbisi. Barruulee irratti kan barreessitee sitti mul'ataa fi iree sitti mul'ataa isaa hojjumaan ilaalla. Amma maatii qo'anna. Kutaa herreegaa keessaa mooshinii, reetsiidhaa fi kan akkumuleeshinii qo'atu maal jedhama? Kaalkulees jedhama. Achuma kaalkulees irratti dameewwan kaalkulees maal fa'aadha? Differential and integrate calculus jedhama. Amma gara Ingiliffaatti dabarra. Garaagarummaan indirect speechidhaa fi direct speech gidduu jiru maalidha? Direct speech jechuun jecha namni tokko dubbate kallattiidhaan fudhachuu yoo ta'u, indirect speech jechuun immoo yaadichuma kallattii mataa keenyaan hiikkachuu jechuudha. Fakkeenya fudhadhuuti natti malee definition isaa maal inni iyyuu beeka bara. Fakkeenyaaf giiftiin qormaati geera jette jedhee yoo fudhadhe kallattummaa waan hin fudhadheef kun direct speech jedhama. Yeroo barreeffamus mallattoo waraabbii keessa seenee mallattoon sirna barreeffamaa tokkollee utuu naaf hin barreeffamu. Garuu yaada kee qofaa fudhadhee osoo mallattoo sirna barreeffamaa hin fudhatiin giiftiin qormaanni waan dhiyaateef qo'achuu akka qabdu amantii yoon jedhe immoo kun indirect speech ta'a jechuudha. Qaxalee kun. Achumaan itti fufi. Amma Ingiliffa irratti. Sabjektiin filattamu? Mirgan qaban natti fakkaata nan dogoggorsiin callisiinaaf deebisi. Tole.
Garaagarummaan active voice fi passive voice gidduu jiru maalidha? Active voice jechuun gocha abbaan dhimmaa yeroo raawwatu agarsiisu jechuudha. Passive voice jechuun immoo gochaan tokko yeroo nama sana irratti raawwatamu jechuudha. Fakkeenya fudhadhuuti naaf ibsi malee definition isaa eenyuyyuu beeka bar. Dugda deeffachuu ta'uu isaati waan hundumaatiif tola. Hireen gammee jaallatu yoon jedhe kun active voice dha. Haa ta'u malee immoo gammeen hireedhaan baay'ee jaallatama yoon jedhe si ibse kun immoo passive voice dha. Deebifne moo qaxalee koo maaliif naan hin jettu? Sirriitti deebisteetta. Garuu fakkeenyota buutan keessaa fakkeenya kana fudhachuun maal jedhama? Dura na dinqisiifadhu. Jabduu koo naan jedhe. Active voice dhaaf passive voice sirriitti deebiseera. Yaanni fakkeenya irratti qabus sirriidha. Hiree. Meenatti siif gammee gidduutti maaltu uumama? Hello Biftuu. Sin dagadhee miti. Xiqqoo haala naaf hin mijanne keessa galee ni bara. Akkas miti bara. Na hubadhu kaa. Amma si arguufan gara kee dhufaa jira bara. Maal jechaa jirta si arguufan gara kee dhufaa jiran siin jechaa jira miti. Akka wal arginu namni tokko akkam barree tole. Inni maal sii godha gaafan dhufuun sitti hima. Daqiiqaa 10 qofa na deegi. Anis si yaadeera. Ajaa'iba! Jirraan dhokateettuuta. Hiree fi gumiinis dhokatanii wal argu. Kunoo gammee fi biiftuunis dhokatanii wal beellamu. Waadaa akkamiiti kun? Akkasigaa. Nama gaddisiisa. Dogoggora xiqqoo ani hojjedheen haaloo na bu'uu yaade. Sana booda namoota xiqqeetu na qabe. Utuu wal jaallatanii yeroo adda ba'an miira akkamiitu namatti dhaga'ama? Hin dogoggoriin. Akkam? Gargar ba'uun jiraannaan jalqabumayyuu waliin jaallanne jechuudha. Jaalala sin gidduu ture nama hundatu ragaa ba'aa. Garaagarummaa fakkeessuu fi miira hin taane gidduu jiru beektaa? Baay'ee ta'uu baatus xiqqoo ishee. Maal seete taatoon tokko amala kaaraakteriitti kennamee sirriitti taphatee agarsiisuu danda'a. Warri dandeettii gahaa hin qabne immoo fakkeessuun taphatanii agarsiisu. Kanaaf wanti naan jechaa jirtu wanti sin gidduu ture. Eeyyee fakkeessinii hojjenne malee fakkaannee hin argamne. Waan gammeedhaan jedhan siin jedha. Anaaf nama araarsuun naaf hin ta'u. Gara qo'annaa keenyaatti adeemnu. Hafadhu. Waan gammeedhaan jedhee turiin siin jedha yeroo naan jettu. Gammee haasofsiistee turte moo? Raajii qabda. Maal akka inni naan jedhe nan gaafattu hiree? Amma gara qo'annaatti adeemnu giifti. Utuu jennu. Ede maal bilbila irraan kaasne? Isan dagadhee na yaadachiiste. Ati maal taatee sa'aatii sanaan naa bilbilte? Maal rakkoo qaba si yaadeen si bilbile bara? Obboleessi kun nama akkamii akka ta'e hin beektu ati? Eenyutu siif bilbilee yoo naan jedhee eenyutu bilbileen jedhaan? Jaalallee koo. Dhugaa moo? Hanqana hin jedhu. Obboleessi kiyya sun ofii isaatii wasiin fuudhuuti maaliif anaan na rakkisaa? Obboleessa gootiin qoosaan hin jiru tole? Akkuma keetti yaaddi. Amma obboleettiin osoo haayiskuuliin fixeen osoo jaalallee qabaatte maal goota? Jallee gurbicheen caccabsee lafa isaa qaba. Argitee inni isaa akka keetti yaadda. Kanaafuu maaliif an sirraan kaasne jettee? Inni nan argine kutaa biraa keessa ture. Garuu gara fuulduratti akkasitti hin baarre. Na ajjeesifta. Kun immoo dhiphina akkamiiti? Si yaadee si bilbiluu danda'u jechuudha? Guyyaa guutuu waliin oolla miti. Si quufaan jiru kaa? Guyyaa si bira oolee halkan immoo deebi'een si yaada. Maali? Waan ta'e yaadadheeni. Maal yaadatte immoo? Ilaa jiitu. Anaa fi kumti jaalalaa naaf hin galu. Jaalallis tasuma na qabuu hin danda'u.
Jechama tokko beektaa? Nama jaalalaan hin qabamne yoo natti argisiiste nama hin duunes tan argisiisa jedha. Kun immoo maal jechuudha? Jechuun namni hin duune jira? Hin jiru. Kanaaf akkuma namni hin duune hin jirre namni jaalalaan hin qabamnes hin jiru. Pa. Kun immoo falasama ajaa'ibaati. Ana Saamsooniin umurii koo guutuu jaalallinaan qabu. Onnee koo jaalalaafis banii taasumaa fakkeessaa jiraachuun barbaadu. Inuma dhugaa isaanitti mi'oonaan jette namoota akkasiitu jaalalaan waadamee ramaca jaalalaatiin guggubachaa bara isaanii guutuu bu'aa jiraatu. Ana Saamsoontu jaalalaan qabama? Isayyuu amma na waadoorra darbee amma na boosisuutti. Akkasiin jileen ture moo? Maarree. Salphaamoo. Baay'ee na dhiiftee turte baay'ee. Garuu immoo akkan si mo'adhee hin dagati. Garuu immoo walakkaa si mo'adhee. Walakkaa maaliiti? Guutummaan guutuutti mo'atamtu malee. Hin salphattu? Lakki walakkaadha. Sirraa jaalalli qabeera sinsu. Garuu immoo akka jettu kanas qabaan agadhiisaan jettu. Dhugaa moo? Kanaaf egaa guyyaa guutuun afaan ooltee halkanis immoo kanan si haasofsiisu malee jettu. Inuma ammoo mana obboleessa kosoo beektu. Kun illee isa jechaa jirtu wajjin waliin qabu. Tole oomi. Giiftii wajjin jaalala akka bahe. Gaariidha. Ho'aa jira naa jedhika. Akkas doktor. Maarree satti gorteetu hojii manee kee dagatte jechuudha. Isa kam? Kami? Lakkin daganne amma ta'e itti deemeera. Garuu waan qabatamaa ta'e hin arganne. Kanaafan callise. Rakkoon qabu. Waan irra geesse mul'atti. Isa kan suuta jettee qulqulleessita. Tole. Garuu akka nu badheetti seenaa malee urjiinatti hin fakkaatu. Dhugaata moo kan akkamitti barte? Jechuun shakkiidha malee waan qabatamaa miti. Haa ta'u shakkiiyyuu haa ta'u shakkiin kee maalirraa ka'eetiidha wanti guddaan. Maal argiteetu kana shakkuu dandeessa? Lakki nan arge osoo hin taane nan dhagaye. Oo dhageesseettidha. Haa ta'u maal dhageessa iyyuu? Dhugaanaan jedhi kan. Yoona ishee moo ishee miti jedhee dammaqaa jira miti? Eessa baasa? Waan hundaatiif of eeggadhu. Namicha akkuma siin jedhe seexanadha. Nan beeka. Soda wanti jedhamu si keessan jiru. Gaariis ta'u hamaafis of eeggachuun garuu waan gaariidha. Sin beeku yaaddeen eenyummaa kee amma hin beeknetti immoo homaa miti. Jedhi halkan siifan bilbila tole guyyaa gaarii siif haa ta'u. Eenyudha? Eenyuyyuu miti. Eenyuyyuu miti? Yoomii koo sin fayyadu waan biraati. Ati oduu ajaa'ibaa akkasii qabatteetu amma kana kan baddeetu. Kun maal isaatu ajaa'iba? Ragaa qabatamaan qabu bara. Kana fi suuta jettee barbaadde. Hin dhageenye isa daa'imni waan qabatteetti safee boossii jedhanii mammaa kan. Barbaachisummaan isaa amma kana waan natti mul'anneef dhiifama. Ayyoo. Qaxaleeko. Kana booda faana isaanii hordofiiti waan dandeessan beeksise. Tolee rakkoon qabu. Ani kan hin jedhu. Maallaqni si rakkisaa? Lakki doktor. Dhugaa kooti natti himi. Lakki yeroof na rakkisu. Yoo na barbaachises immoo sittani. Ammaaf garuu akkuma beektu faayidaaf osoo hin taane oolmaa kee deebisuuf jechaan kanan si gargaaraa jira. Naa gala. Yoo si barbaachise garuu natti akkuma abbaa keetiitti na ilaali. Lakki kun illee hin ta'u. Akka abbaattis ilaalee sin jaarsoomsu. Tamas beekta. Tole akka pooliisa keenya gabaatti ilaale. Isallee wayyee. Jedhee gaamma deemi. Anis dhimma xiqqoo wayiin qaba. Tole guyyaa gaarii siif haa ta'u doktor. Tole.
Miti? Doktara Eebbaan seexana miti? Sirriitti seexana ta'uu koo sirriitti agarsiisa. Wanni hurraawwan kun. Hello, Dr. Eebbaa. Hello, Commander. Akkamitti? Hojii ariifachiisa irra jira. Waan ariifachiisaa yoo ta'e jedheen sirraa kaase. Tole, yoo akkas ta'e yeroo keessa irraan fudhadhu dhimma wayitiifan si qoomsuu barbaade. Maal ture? Yoon si rakkisuu baadhee Inspektar Simboo gara keezii kanaatti na adeemsuu dandeessaa? Maal? Waan na fayyadu wayiti. Kun anaaf salphaadha. Ati garuu itti amantaa? Akka ammaatti umurii koo keessatti itti amaneen beeku. Gaariidha. Garuu waan tokko yaadadhu. Yeroo lammaffaaf naaf kaase jennaan siif kaasuu hin danda'u. Hin jedhu akkas hin jedhu. Yoos tole, guyyaa gaarii. Tole, Commander. Siifis guyyaa gaarii. Wayyoo cufeeraadha. Warraaji. Hojii ajaa'ibaa. Yeroo akkas jettu waan hojii keetiif amanamte hin fakkaattu abbaa garaa wayii. Inspektar Simboo. Baga nagaan deebitee dhufte.